Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galanni waaqayyo dhafaa ta'u sinis lafaa bakka jirtan hundumatti nageenya waaqayyo dachaa dirribii ta'eesaniif haa baay'atu. Egaati waroonni sagaleen kiyya kunii fi viidiyoon kiyya kun sin qaqqabu jechuudha maqaa waaqayyoon akka gargaartaniin barbaada. Innis maadha hojjettanii obboleettii keenya biyyarraa kara Itoophiyaarraa gara Dubaay kan deemtee bara 2000 kan lakkoofsa Itoophiyaatti haga waggaa afuriif walakkaa mana koontiraataa turtee maatiidhaafis bilbilaa turtee akkasuma immoo Rakan tokko iyyuu turre jechuudha waggaa afurii walakkaa booda garuu gara alaatti baatee kan hojjechaa turte hiriyoota isheetiif obboleettiin ishee illee jirti. Egaati guyyaa tokko gara suuqiitti adda ishii baatee erga suuqii baatee waliin deebine achumaan kan ishiin dhabamtee bilbilli isheetti illee gaagaa guyyaa tokko ni waama ture sana booda ni cufame jechuudha. Obboleettii keenya kana karaa hedduudhaan barbaadamaa turte akkasuma imbaasiidhaan illee gaafatamaa turanii. Garuu obboleettii keenya kun argamuu hin dandeenye warroonni Dubaayin keessa jirtan jechuudha maqaa waaqayyootiin sin gaafadhaa suuraa asirratti argitan kana obboleettii keenya kana mana madaamtis ta'e iddoo adda addaattis arguu dandeessan jedheetiin tilmaamaa yoo lubbuudhaan jiraatte egaati obboleettii keenya kana yoo argitan lakkoofsa asirra jiru kanaan kan qunnamtan maqaa waaqayyootiin sin gaafadhaa maqaan ishee Masarata Asaffaa Tufaa jedhama. Egaati dhalattuu godina Arsii Ana Tullu Cabbiiti iddoon ishiin dhalate jechuudha. Egaati warroonni obboleettii keenya kana argitan maqaa waaqayyootiin lakkoofsa kanaa kan qunnamtan abdii sanirraa qaba. Akkasuma maatiin isaanii baay'ee biyyarraa baay'ee cinqamaatiin jiru jechuudha. Egaati waggaa kana hunda barbaadamaa turte waggaa 8 deemaa kana hunda barbaadamaa turte hin argamne hanga amma. Duutee jiraatte ishee wanni beekamu tokko hin jiru maatiin ishee ganama galgala cinqamanii ni beektu warroonni biyya ormaa keessa jiraannu. Maatii keenya akka waggaa 8 miti baatii tokko osoo hin bilbilin fi yoo turre argama akka isaan cinqaman ni beektu garuu hundumti keessanii warroonni biyya alaa keessa jirtan jechuudha. Egaati obboleettii keenya kana yoo argitaniitiin jiraattanii suuraa asirra jiru kana yoo obboleettii keenya kana argitaniitiin jiraattanii lakkoofsa kanaan akka nuuf bilbiltan maqaa waaqayyootiin sin gaafadha. Akkasuma immoo warroonni foloorsii kiyya jalatti argamtan viidiyoo kana sheerii naa gochuudhaan namoota hedduu bira kana qaqqabu naa taasisan sinin jedha. Egaati hanga ammaatti waan wajjin waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomaa hedduun sin kabaja hedduu sin jaaladha. Egaa akkana gargaartanii akka viidiyoo yommuu shirnaa gootanii namoota hedduu biraan nageessanii abdii sanirraa qaba turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u obboleettii keenya yoo argitan lakkoofsa kanaan qunnamuu dandeessan jechuudha. Gatii nagaatti tura.